dhaabbata kana keessan dhaabbata kana jalatti hamma yoonaatti maatiis haa ta'uu dubartoota meeqa gargaaree maal faa hojjeteef maal faa godheef? Gaaffii gaariidha. Dubartoota 560 oliifis sa'i kennameera. Amma immoo sa'i 60 bitamaa jira. Kuni namoota gara 4,000 angeesseera. Egaa yeroodhuma isaa kana laannee galii isaanii fooyyessinu qusii leenjii hin laanna. Akkaataa daldala xixinnoo ittiin jalqabuu danda'ani qusii isaaniirraatiin leenjii hin laanna. Akkaataa waa'ee qulqullinaa leenjii hin laanna. Qulqullina leenjii yeroo laannu bishaan hin jiru. Bishaan waan hin jirreef ani dhaaba tola ooltummaa miseensa rootariiti. Bishaan qulqulluu 3 naannooma Naqamtee baadiyyaa keessatti qonneerra. Shawaa keessatti immoo tokko qonneerra nama 1,000 ol kan tajaajiluu danda'u. Shawaa iddoo kam? Bakka kam? Hoolotaa. Yeroo ijoollee keessa mana barnootaatti ergaa jennu hin ergu. Maaliif ijoolleen sa'aafaa tissuu tikeefaa ta'u warri kaan immoo warri durbaa immoo ijoollee guddisu mana keessaa haadholiin gaamma erga saalaan baadiyyaa caakaa keessa dhaqanii qoraan funaanuun hafeeraa gadi salphateera. Achitti gudeedamuun salphateera. Dugdatti baatanii karaa baay'ee deemuun salphateera. Kanaafuu haati yeroo qe'ee keessa ooltu ijoolleen mana barnootaatti dhaquutti kaateetti. Achi immoo macaafa hin qaban. Macaafa waan hin qabneef maal goone reading corners bannee jechuudha. Elementary naannoo barnoota 1ffaati hamma 8tti kan jiru. Library xixinnoo village libraries or reading corners jennaa gara 5 bannee ijoolleen achitti macaafa sana maayii ba'u. Galgala immoo qayyabachuu yookiin immoo hojii manaa hojjechuu barbaadu ibsaan hin jiru. Ibsaan waan hin jirree fi solar light bulbs hin irraa. Seetti tokko Egaa amma maayinni ijoollee waan nyaattu argatteetti ibsaa galgala waan ittiin qayyabattu argatteetti haadholinni qoraan badaan bobeessan galgala isuma solar light sana maayii ba'u muki kutamuun gadi siqeera environmental impact jedhu warri faranjii. Librariin sun argameera achittiin qayyabatu qabxii isaanii fooyyeffatan ijoolleen. Ijoolleen barana harka 68% 68 darbe kutaa 8ffaa yeroo manni barnootaa dhuunfaa keessaa parsantii 20-30 duwwaatti darbanii warri kan keenyaa garuu harka 68 darbe kun baay'ee geeddaramsa guddaa nuuf nu gammachiiseera. Isa kan warra ganda Naqamtee keessa jiran jechuudha. Iddoo kamimee specifically? Iddoon isaa naannoo jireenyaa, naannoo Koomtoo, Guutee, Tulluu, Boolloo, ganda 11. Ganda 11dha baadiyyaadhuma keessaa. Egaa tokko Finfinnee tokkotti dabarraa, tokko Finfinnee tokkotti dabarraa. Akkasitti adeemaa jira. Waaqayyo jedhe Oromiyaadhuma naannofna jennee jirra. Karaa mana barnootaa fooyyeenni kanatu argame. Karaa sa'aa immoo dubartiin of ajjeesuudhaaf kaate. Dubartoota of rakkatanii waan ijoollee isaanii nyaachisan dhabanii warra akka adde Alamituu fa'aa, adde Caaltuu fa'aa of ajjeesuudhaaf warra qophaa'etu handaaqqoo baallee hin qabnellee qe'eedhaan qabu of ajjeesuufan ture. Garuu Waaqayyo kanaan na eebbisee ani Waaqayyoon galateeffatu. Dabarsaa erga kennanii booddee har'a sa'a 5 qabu qe'ee keessa. Kanuma dhaabbati kun jalqaba gumaachee horsiifatanii jechuudha. Horsiifatanii jechuudha. Kan dibicha tokko gurguree kan mana qorqorrootti geeddarates immoo jira. Dallaa mana isaanii citaadha. Citaan immoo yeroo bokkaa hin dhimmisa. Kanaaf warri dibicha gurguratee citaa sana qorqorrootti geeddarates jiru. Daldala isaanii kan fooyyeffatan jiru. Qusii isaanii baay'ee guddifataniiru. Iddootti wal arganii mari'atu torbee yookiin torban 2 akkuma sadarkaa isaanii itti qopheeffatanitti wal arganii hin mari'atu. Mareen isaanii immoo attamitti qusannaa jireenyi keenya attamiidhanii mari'atu. Akkuma beektu dubartoonni Oromoo yeroo heerumanii ganda tokko gar tokkotti fagaatanii heerumu. Kanaaf qobummaan itti dhaga'ama. Warra fira abbaa manaa wajjin jiru malee fira aanaa isaanii of biraa hin qaban. Walga'iin uumnu kun hiriyaa baaseeraafi.
nama wajjin haasa'anii waan garaa isaaniitti hirmaatanis uumeeraaf jechuun jedhe. Maddi maallaqaa kan keessan yookaanis immoo eessarraa argattu maaliif biyya kana keessa innaa jiraattanii jireenya ofii qabdu achi immoo namoota hamma kanatu gargaaramaa jira. Kanaaf dhaabbati keessan kun akkamittiin socho'a? Inni gaaffii gaariidha. Kan nama dhibu naman arge hundumaatti himan. Naman arge yeroon jedhu groosarii dhaqee laayinii yeroon dhaabadhu naman taasisuutti nan hima wanta nu jedhu. Walga'iitti yoo naqees namatti nan hima. Yeroon hojii hojjedhus nan hima. Nama isuma duwwaan haasa'a garan deemutti. Namni hin dhaggeeffata. Maal hojjetu bu'aan isaa maaliin attam gootanii jedhu. Eessaa dhufteedhu na gaafatu lafan itti guddadhe naannoon itti guddadhe akkan itti guddadhe maaliif akkan kana jalqabee baadiyyaa keessa dubartoonni attamitti akka jiraatan hundumaa ittiin hima. Nama akkasiitu nuu kenna. Yerooma sana namni yerooma sana 50 10 1,000 kan barreessee naa kennis jira. Akkasuma taasee daqiiqaa 5-10 keessatti jechuudha. Namootuma biyya kanaa jechuudha. Namootuma biyya kanaati. Na gaafachuurraan kan ka'edha. Ilaa kan hojjannaatiin nu dirmadhaa. Yookiin immoo warrumti immoo sa'a bitee suuraa yeroo sa'a bitanii kennanii yeroo horii nuu kennan sa'a binnu suuraa isaa kaasnee sa'aatti wajjin maqaa ishee wajjin nama sa'a bitee bilaanna. Jarri suni baay'ee gammadu yeroo suuraa san argan. Nama gara biraatti mutaan immoo hiriyaa isaaniitti. Ilaa kunoo nama akkasiifan sa'a bitee akkasitti jireenya ishee jiraatti jedhu. Isaan immoo nama nuu kennu immoo fidu. Abbichi immoo sa'a tokko immoo bita yookiin amma danda'ee kenna. Akkasittiin nuuni fandii argannu. Hojicha kan hojjennu tola ooltummaa hundee isa biyya Oromiyaa keessa jiru wajjin waan hojjennuu fi inni baay'ee nu gargaareera. Tokkoffaa hojicha waggaa 30 ol hojjetanii beeku. Isaantu karaara nu buuse akka badii adda addaan hojjenne akka dogoggorree isaan dogogganii waan irraa baratanii akka nu dogoggorreetti isaan gaayid nu godhanii rakkoo baay'ee nu oolchaniiru. Fandii immoo akkuma nama siin jedhee nama gaggaafannaa. Rootari kilabiin lafanan miseensa ta'ee isaan na gargaaru isaanii kan bishaan kanaan dura nu qotee sa'oota waggaadhaan 15 hamma 20tti nu bitu. Waldaan tokko jajaan xinnoo ishee nuu kennaa. Namoonni warra akka keetii warra akka warra akka maatii kootii ja'aanis haa ta'u waggaadhaanis haa ta'u nuu kennu fandii kanumaan argannaa jechuudha. Rakkoonis mudate jira innaa hojii kana geggeessitan. Rakkoonni baajatii argachuu dhabu fandii waggaadhaaf yoo nuuni karoorfanne iyyuu isa galmaan ga'uun hojii baay'ee barbaada. Jireenya ofiitiif fiigaa kana volunteer gochuun baay'ee ulfaataadha. Inni rakkoo tokko. Rakkoonni lammaffaan immoo yeroo bokkaan roobu ganna biyya keessa hin mucucaata baay'ee mucucaata baadiyyaan. Yeroo mucucaa hojii hojjechuun rakkisaadha. Fakkeenyaaf yeroo bishaan qotaa turree konkolaataan bishaan qotu dhoqqeen qabeetu ganna tokko akka dabarsinu nu godheera dhoqqee keessaa bahuu dadhabee. Namoonnis waliin ga'ani bishaan waan guutuuf inni rakkina tokko. Gara biraan immoo waa'een siyaasaa biyya keessaa takka gab jedhaa takkan ka'aa takka karaa cufamaa innis immoo booddeetti nu harkisa. Rakkinni nu mudatu kana fakkaataa jechuun jedhe. Tole egaa marii keenya gara xumuraatti fiduu keenya dura gara fuula duraatti akeekis hin qabdan maal karoorfattanii jirtu maal hojjechuuf? Tole sansil haasa'e keessaa kan inni daballe tokkotu jira. Sa'oota binnee yeroo isheen dhukkubsattu attamitti ni gargaaruu dandeenya kan jedhu innis gaaffiin ka'ee ture. Animal kliinikii gandoota 3 kan gargaaru ijaarreerraa gandoota 3 hinuma gargaara jennee yaadna amma. Kliinikiin eessatti ijaarame? Naannoo jireenyaatti ijaarame. Ganda jireenyaa jedhama. Ganda badhaasaa mul'ataa jedhamutti dhiyaata. So inni ganda 3 gargaaruu hin danda'a. Egaa karoora keenya isa gara fuulduraatti waggaatti sa'a 60 binnee namoota 360 impact goonaa jennee yaadna. Laayibrarii 2 ijaarra waggaatti jennee yaadna. Saanuu nama binnu gabaadhuma keessaa binna kan biyyaa. Liitirii xinnoodhaan ishee laatu 2-3 laatti guyyaatti. Kanaaf akkamittiin isa fooyyessina kan jedhu artificial insemination program irratti hojjetaa jirra. Sa'oota addaa qallee dhadhaa baay'ee akka ba'uu danda'u, aannan baay'ee akka ba'uu danda'u sarratti hojjetaa jirra. Animal kliinikii kan ammoo
gara guuteeti hin qabnu. Gara guutee ganda 5 gara guutee gabaa jimaataa gandoota haaraatu jira. Naannoo 5 achi animal clinicidhaaf bishaan nu barbaachisa. Isarratti irrattiin hojjenna waggaa 5 dhufu karoora waggaa 5 keenya kana fakkaataa jechuun barbaade. Of course solar light bulbs waggaa waggaadhaan 200 laanna. Adde Dureetti Taaddasaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif ammas maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa.